Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaanii keenya wangeeltuu fi biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alaa, biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya, Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni ulfinni teessoo isaa Maariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqullittiin biroo Maariyaam deessuu haadha gooftaa kan taate, maqaan ergamoota Waaqayyoo, wareegamtoonni, toloonni, abbootiin keenya, qulqulloonni, raajonnii fi wareegamtoonni maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaatin haa ta'u. Guyyaa har'aa kana barumsa keenya walitti fufiinsaa kutaa 8ffaa onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'ama kan jedhu yeroo darbe kutaa 7ffaa walitiin laaluun keenya, walitiin barachuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee yeroo darbes barumsa baranne keessatti onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu waliin eegallee jirra. Miseensonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu akka hin daganne, miseensonni chaanalii keenyaa immoo viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluudhaan, daawwachuudhaan yaadaa fi gaaffii qabdan diskiripshin booksii keessa akka nuuf keessan isin beeksisaa. Guyyaa har'aa kana kutaa 8ffaa kutaa 7ffaa irraa barumsa dhaabate walumaatiin itti fufna. Onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu yeroo darbees xiqqoo tuttuqnee dhiisneerra. Seerri gaabbii, haalli gaabbii, barumsi gaabbii akka seera mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti barumsi kun barumsa gooftaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha waan ta'eedhaaf manni kiristaanaas seera tumteetti, gooftaan keenyas qorichi keenyas seera tumeera. Isa kanaaf keessumaa ka'umsi barumsa keenyaa Wangeela Luqaas boqonnaa 17 gubbaa irratti deemaatii mataa keessan lubatti argisiisaa jedha. Kana jechuun gaabbii galuudhaaf, gaabbii himachuudhaaf, waa'ee badii ofiitiif gara lubaa, gara mana qulqullummaa, gara kawaalota garaagaraa deemnee badii keenya gara lubootaatti dhiyaannee himachuu akka qabnu walitiin baranneerra. Bara darbe keessa kakuu moofaa keessatti Abrahaam faa, Museen faa, bara Yoonaas faa, bara Loot faa, bara Daani'eel faa, bara Daawit faa ammayyummaan akka yeroo ammaa kana onlaayiniidhaan, sooshaal miidiyaadhaan barumsa wangeelaa barachuun, waa'ee jireenyaa dhaggeeffachuun hin turre. Yeroo sanatti teknooloojiin yeroo keenyaa, ammayyummaan yeroo keenyaa seera heera amantaa keenyaa otoo hin gadhiisin jireenya bara baraatiif, mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf, jireenya bara baraa itti argachuudhaaf sooshaal miidiyaa fayyadamuun barbaachisaadha. Akkuma biyyoota guddatanii akka Awurooppaa, Eeshiyaa fi biyyoota kaanii ittiin baduudhaaf ammayyummaan badiinsaaf yoo ta'e, Waaqayyoodhaan walitti nu buusa yoo ta'e, Waaqayyootiin wal nu lolchiisa yoo ta'e, ammayyummaan nu hin fayyadu jechaadha. Garuu ammayyummaan jireenyaaf, hojii gaarummaatiif, jireenya bara baraatiif wangeela isaa dhaga'uudhaaf nu barbaachisa. Yeroo darbees biyya keenya Itoophiyaa kiristaanonni jiran, naannaa lubootaa kiristaanonni jiran, naannaa mana kiristaanaa kiristaanonni jiran, naannaa kawaalawwan garaagaraa kiristaanonni jiran gaabbii galuudhaafis, cubbuu isaanii himachuudhaafis, gara mana qulqullummaa deemuudhaaf, gara kawaalaa deemuudhaafis haalli mijataadha. Seerri isaas qaamaan argamne, luka lubootaa jala teenyee, mana kiristaanaatti argamne, baranne, beeknee itti seenuu qabna. Namoonni baay'een gaabbii galuu gaafa jedhamu 20 sagadu, 30 sagadu, 50 sagadu miti gaabbii jechuun. Hundi isaa, bu'uurri isaa, ajajni isaa Kiristoos gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ta'uu isaa beekuudha. Fakkeenyaatiif shakkitoonni warreen taaddisoo aniyyuu lubadha,
badii tokko hin qabu gara lubaa deemuun nan barbaachisu jechuu danda'u hin jedhus luba tuffachuu danda'u nuuf hin kadhatu jechuu danda'u badii keenya nama keenyaatti mannee fayyina hin argannu jechuu danda'u Kiristoos garuu gara lubaa deemaatii mataa keessan argisiisadhaa jedhe lubatti cubbuu keessan himadhaa jedhe aangoon kana caalu hin jiru aangoo hidhuu fi hiikuu Simoon Phexros fa'iif kennamedha. Inni biraan garuu biyya keenya keessa remote area yookiin immoo lafa luboonni hin argamne manni kiristaanaa hin argamne haalli mijataa hin taane kiristaanonni jiran carraan isaanii maalidha? Onlaayiniidhaan bilbilaatiin yakka ofii himachuu hin dandeenyu taanaan fakkeenyaatiif biyyuma keenya Itoophiyaa keessa lafa lubni hin jirre lafa manni amantaa hin jirre bakkeen ahizaaboonni itti baay'atan baay'ee jira. Carraan isaanii maal ta'uu mala kan jedhudha inni guddaan. Fakkeenyaaf namni tokko lafa lubni hin jirretti lafa manni amantaa hin jirretti otoo hin himatiin ba'aa kana hundumaa baadhee deemuu koorra ba'aa koo kana lubootaafis mana kiristaanaatti simee ofirraa salphisee boqochuu hin danda'a nama jedhu manni kiristaanaa seera akkamii hojjettee jirti laata? Inni biraan qabxiin ijoon yaada keenya barumsa keenyaa biyya keenya ala kiristaana godaansarra jiran as karaa Yaman, karaa Saudi Arabiyaa, karaa Oomaan, karaa Baahireen, karaa Duubaay, karaa Kuweet kan deeman, kana ala biyyoota garaagaraa kan deeman. Carraan isaanii maalidha? Manni kiristaanaa isaan kanaaf seera maalii hojjettee jirti jennee gaafa ilaallu seerri isheen hojjete tokkollee hin jiru. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3:10 gubbaa irratti guyyaan Waaqayyoo akka hattuutti dhufa qophaatii jiraadhaa jedha. Maayichaadha. Dhufaatiin Waaqayyoo lamatu jira. Jalqaba fooniin dhufee ilma namaa irraa dhalate badii ilma namaa Addaam isa cubbamaa ture isa yakkamaa ture. Gaaddidduu du'aa ilmaan namaa fi Waaqayyo gidduutti taa'ee jiru sana gaaddidduu du'aa jira wala deebi'aa ture sanaatiif ifa guddaa baasee gooftaan keenya deebi'ee deemira. Qulqullichi Daawit immoo እግዚአብሔር እሴ ገሃዴ ይመጽእ ወአምላኪነ ኢያሬምም እሳት ይድርቅመው jedheera. Kana jechuun Waaqayyo ni dhufa hin callisu ibiddi fuula isaatti ni boba'aa jedhe. Kana jechuun Waaqayyo murtoodhaaf ni dhufa. Guyyaan dhufaatii Waaqayyo murtoodhaaf gara biyya lafaa dhufuu fi guyyaanitti immoo fooniin biyya lafaa irraatii itti boqonnu guyyaan isaa hin beekamu. Fakkeenyaatiif obboloonni keenya biyya Arabaa jiran otoo achi jiraatanii Waaqayyo isaan waamuu danda'a. Otoo achi jiranii Waaqayyo dhufuu danda'a. Waaqayyo isaan waamuu danda'a. Rakkoo uumamaatiin naftolfeetiin namoonni boqotan jiraachuu danda'u. Gamoorraa darbatamanii kan du'an jiru. Bulluqni irratti nammee kan du'an jiru. Marjiidhaan kan ajjeefaman jiru. Dhibee garaagaraa irraati. Sa'aatii 24 boqonnaa dhabuu ciisicha dhabuu irraati kan ka'eetiin namoonni boqotan jiraachuu danda'u jiraatanis gara fuulduraatti ni jiraatu. Kanaaf amma manni kiristaanaa seera kana yookiin immoo doogimaa qannoonaa kana. Qannoonaa jechuun seera mana amantaa keessa abbooliin keenya seera kana tuman laalanii fooyyessanii seera kana sirreessu fooyyessuu danda'u. Doogimaan garuu fooyya'uu hin danda'u. Fakkeenyaatiif soomiin doogimaadha. Soomamuu dhiisuun hin danda'amu. Qannoonaan garuu abbooliin walitti qabamanii seera mana amantaa tuman kana seera irratti seera haala fooyyessuu danda'u. Kanaaf gaabbii galuun qannoonaa malee doogimaa miti. Namoonni baay'een immoo biyyuma keessa taa'anii onlaayiniidhaan gaabbiin galuun hin danda'amu kan jedhan jiru. Maal jedha Oromoon waa tokko mammaaka. Hin toleef malee, hin tolfameef malee, hin toleef miti kan nyaannu jedha. Obboloonni keenya Araba jiran baay'ooliin isaanii dhibee isaanirra qaqqabe irraati kan ka'e.
rakkoo isaan quunnamerraatii kan ka'e sodaa jiraachuu dhiisuu isaaniirraatii kan ka'e shakkii keessa gadarraa kan ka'e karaa keessaa dhufuudhaan ani bakka otoon as jiraadhu waamamuu hin danda'a, du'uu hin danda'a, boqochuu hin danda'a, cubbuu koo narraa fuudhi yookiin immoo gaabbii na galchiisii jedhu. Hin ta'u akka hin jenne itti gaafatama lubbuu baddutti. Hin ta'a akka hin jenne manni kiristaanaa seera ishiin asirratti hojjete tokkollee hin jiru. Wangeela Maatewos boqonnaa 17:20 gubbaa irratti akka amantaa keessanii isiniif haa ta'u jedha. Akka amantaa keessanii isiniif haa ta'u. Kunis waa'ee hir'ina amantaa keessaniitii fi amantaa amma firee goommanaa yoo qabaattan tulluu kanaatiin asiitii ka'ii gamatti ce'e yoo jettan isiniif deemaa jedha. Kana jechuun waan raawwannu hundumaa amantaadhaan hojjenna. Amantaadhaan taasisna. Namni tokko araba taa'ee abbaa gaabbii achuma taa'ee qabate bilbilaanis haa ta'u qaamaanis haa ta'u bargisa asirratti seerri hojjetamellee jiraachuu yoo baatu iyyuu namni kun gaabbiin iccitiidha. Sooshaal miidiyaadhaan gaafa ta'u qaamni biraa arguu danda'a, eeyyee arguu danda'a. Iccitii isaa kana haa godhame namni tokko iimoonsaa, waatsaappiinsaa, telegiraamiinsaa jalaatii haaq yookiin immoo hatamuu danda'a. Haa hatamuyyuu malee jalaa haa fudhatamuyyuu malee namni raawwatu kun iccitiidhaan badiisaa himate qaamni biraa yoo baase namni kun itti gaafatamaa miti. Namni kun qulqullaa'eera jedheetu himata. Inni biraan immoo akka sodaatti kan isaan kaasan namni isaan karaa sooshaal miidiyaa, karaa feesbuukii alarraatii baran tokko luba otoo hin ta'in shakkaa ta'e nama luba hin taane yookiin immoo nama aangoo lubummaa hin qabne yoo ta'e yoo maaliin beeknaa kan jedhanis jiru. Ana maan na galchee ani luba jedhee natti dhiyaannaan badii koo narraa fuunaan cubbuu koo na himachiisnaan luba otoo hin ta'in lubadha yoo jedhe ana Kiristoos naaf lakkaa. Ammas deddeebi'ee kan himaa jiru seeradha jechaa miti kanan jiru. Qannoodhaadha jechaa miti kanan jiru. Doogimaadha. Qannoodhaadha malee doogimaadha jechaa hin jiru. Kanaaf Sinodoosiin mana amantaa keenya yaada kana ijoollee araba jiran, ijoollee godaansa jiran, namoota bakka luboonni hin jirre jiran yoo bilbilaan luba argatan sanatti badii akkasii balleesseera sooma sagadanaa kenni yoo jedhan Waaqayyoon dhiifama godhaaf immoo dhiifama godhuufidha. Isa kana warra hin danda'amu jedheef nan deebisa. Biyya keessa too jirru garuu haala mijataa keessa too jirru garuu himachuu otoo dandeenyu garuu haalli nuu mijatee gadaamii manni amantaa otoo jiru garuu bilbilaan yaalla yoo ta'e hin danda'amu. Inni biraan gaabbii gaafa gallu wanti seeraa raawwatamu jira. Jalqaba barumsa irraatiin gaaffii gaafanna waan nu hin galle lubni kunis nu gaafata amma nuu gale. Sanaan booda adeemsa himanna, adeemsa sooma, adeemsa sagadaa nutti himaa jechaadha lubni kun. Dhumarraa gaafa gaabbii raawwanne, gaafa gaabbii keenya xumuranne 30 saa sagannu, 60 saa sagannu, 100 saa sagannu, isaa olis haa sagannu. Haalli himannaa cubbuu keenya yakka anqasa nissaa yookiin immoo bu'uura gaabbii irratti hundaa'eetu. Namni hate meeqa sagada? Namni soobe meeqa sagada? Namni sagaagale meeqa sagada? Namni lubbuu baase meeqa sagada? Akkamitti sagada? Yoom sagada kan jedhamu seera qabas heera qabas waan ta'eedhaaf. Inni biraan namoonni biyyuma keenya keessa taa'anii baay'ooliin isaanii bilbilaan namni tokko alra taa'ee gaabbii galuufanii gaafan jedhu ere basmaa hin danda'amu kuni seera mana amantaa miti. Kuni doogimaa mana amantaa cabsuudha, raasuudha kan jedhan jiru. Namni kun dhibame
dhibeen irra ga'eedhaaf gaabbii galeetan fayya jedhee erga nutti mateen booda nuti immoo lakki hin barbaachisu jenna yoo ta'e, nuti immoo lakki nutti hin toluu jenna yoo ta'e, namni kun dhaqee amantaa yoo jijjiire, sababa kanaatiif namni kun lubbuudhaan yoo boqote, namni kun rakkoo biraa yoo irra ga'e, Kiristoos nu gaafataa jechaadha. Hoolaa Kiristoos kana eeguu hin dandeenye jechaadha. Kanaatiif onlaayiniidhaan hin danda'ama moo hin danda'amu? Yaada gurguddaa lama isinii kaa'ee darbuu barbaada. Biyya keessa warri jirru, haala mijataa keessa warri jirru, naannaa mana amantaa warri jirru, naannaa lubootaa warri jirru hin danda'amu. Biyya keenya Itoophiyaatti. Itoophiyaadhuma keessa ta'ee naannaa rimoot eriyaa naannaa gammoojjii ta'anii manni kiristaanaa qiddaaseen yeroo qaddafamu luba 2 fi daaqonni 3 qaddafama. Bakka rimootii fi luboonni hin jirretti luba tokko daaqonni 3 akka qaddafamu manna amantaa seera tumteetti jechaadha. Seerri kunis namni baay'een badaa jira, barsiisuu dhabuu keenyaan badaa jira. Gaafa achi arabaa galte gaabbii galta yoo jenneeni achumatti lubbuun isaa yoo boqote lubbuu kanaaf eenyu gaafatama. Inni biraan biyya arabaa teenyii akkamitti gaabbii gallee qulqullaa'uu dandeenya? Isa kana guyyaa biraatti deebina. Kanaan wal qabatee soomni saganni mijachuu danda'a. Nyaata arabaa nyaachaa soomuu sagaduun hin danda'ama. Yaada wal xaxaa fi baay'ee rakkisaa ta'edha. Yaadni kun bifa salphaatti kan laallu otoo hin ta'in nu ilaallata. Dhimmi kun dhimma keenyadha, dhimma kiristaanotaati, dhimma mana amantaati jedhanii abbooliin keenya taa'anii gadi fageenyaatiin lakki hin danda'amu, onlaayiniidhaan, feesbuukiidhaanis, maaliinis hin danda'amu jedhanii cufuurraa maal gochuu qabnaa kan jedhu ta'anii mari'achuun dirqama ta'a. Yaada kana bira darbuudhaan rakkoon gaaffiin nutti baay'achuu isaati. Luba ta'uu keenya namoonni beekanii, luba ta'uu keenya namoonni baranii badii koo narraa fuudhii, badii koon sitti himadha gaafa jedhan lakki ati qulqulluudha yookiin immoo gaafa gara biyyaatti galte soomtee sagadaa jenna taanaan sa'aatii kanaa booda waan ta'u hin beeknu. Sa'aatii kanaan booda waan raawwatamu hin beeknu. Dhalachuu keenya malee guyyaa boqonnaa keenyaa hin beeknu. Guyyaan dhufaatii Waaqayyoo hin beeknu. Gaabbii galuun tokko guyyaa boqonnaa keenyaa waan hin beekneef, 2 guyyaan Waaqayyoo dhufu wanta hin beekamneef, 3 qophaatii jiraadha waan jedhameef. Nuti kanarraa malee kan borii malee kan iftaanii malee iftaan duuba waan jiruufi waan ta'uuf malu wanti beektu tokkollee hin jiru. Kanaaf dhimma gaabbii galuuf galchiisuu kana keessatti qannoonaa mana amantaa kana abboolii keenyatu tumee abboolii keenya sirreessuu danda'a. Inni guddaan garuu kiristaanonni rakkoo kee jiran, alas jiran, keessas jiran namoonni tokko immoo nyaata arabaa nyaachaa maal ishee qulqulleessaa akkamitti gaabbiin danda'ama? Dhumarra immoo kadhannaan xumuraa akkamitti ta'aafii jedha. Inni guddaan amantaan laphee keessa jiraachuudha. Yaaduun bar fayyinadha. Ajajaa dhibbaa kan ta'e namichi tokko isinitti hima seenaasa kanumaa nan goolaba. Ajajaan dhibbaa kun mucaan koo shibaa ta'eetu mana keessatti dhiphata yaa Kiristoos naaf maari jedhee gooftaa keenya gaafate. Kanaan wal fakkaata waan ta'eedhaaf. Ajajaan dhibbaa kun wattaaddaradha. Loltuudha. Mucaan isaa garuu shibaa ta'ee mana keessatti dhibama gooftaa keenyaan yoo jaalatte naa fayyisuu dandeessa mucaa koo jedheetu gaafate. Yeroo kana gooftaan keenya maal jedheeni? Galanni isaaf haa ta'u an dhufeetan fayyisaa jedhe. Anuu dhufeetan mucaa kee siif fayyisaa ittiin jedhe. Maal jedhe ajajaan dhibbaa yookiin immoo wattaaddarri kun? Yaa gooftaa gara mana koo akka dhuftu, mana koo akka seentu hin barbaadu. Jecha qofaa dubbadhu bakkuma jirtu taa'iiti. Mucaan koo naaf fayyaa jedhe galanni isaaf haa ta'u. Qaalbichaa tanaagar ልጄ ይድናል ልጄ ይፈወሳል ማል ጀደ ጎፍታን ኬኝ
amantii akka kanaa Israa'el guutuu keessatti illee hin arganne. Ijoolleen Israa'elotaa kaabaarraati, kibbarraati, baharraati ni dhufu jedheetu dubbate. Isaan kun garuu guyyaa dhufaatii koo gara ibidda bara baraatti darbuu jedhe. Warri dhaga'an, warri na duuka jiran, warri sagalee isaa dhaga'aa jiran, warri ittiin jiraanne kun gara ibidda bara baraatti kennamu jedhee gooftaan keenya dubbate. Israa'el keetti amantaa akkasiin argan. Ilaalaa, bakkuma jirtu taayitii jecha qofaa dubbadhu mucaan koo naa fayyaa jedhe. Mucaan koo hin fayya, ati garuu lafa jirtu taayitii jecha qofaa dubbadhu. Jecha qofaa haasa'i, mucaan kun fayyaa jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Amantaa bar kan nama fayyisu. Gaabbii galuun dura waa'ee amantaa qabaachuu ofii yaaduudha. Gaabbii himachuun dura keessa ofii amanuudha. Ani cabbomaadha, ani yakkamaadha, ani xuraa'aadha. Namas Waaqayyoos gaddisiiseera, Waaqayyoos natti gaddeera. Jireenyi koo badaadha. Hojiin koo badaadha, cubbuudha. Oolmaan koo, turtiin koo gaarii hin ture jedhanii keessa amanuun amantaadha bar. Inni biyya Arabaa ta'ee badiisaa amane bar Waaqayyo dhiifama isaa godhaafi. Yaaduunuu bar amantaa. Akka amantaa keessan isiniif haa ta'uu jedha. Kana jechuun nam tokko amanee amantaadhaan Dubaay yookiin Beeruut yookiin immoo Saawudii taa'ee bilbilaatiin yoo badiisaa himate Waaqayyoon hin dhaga'u jechuun hin danda'amu. Inni biraan rakkoon guddaan ispeeshaal kees ilaalcha addaa jennuun biyya Arabaa keessa lubni jiraayi, manni kiristaanaa jiraayi, Saawudii keessa manni kiristaanaa jiraa, jiraachuu danda'a. Garuu obboloonni keenya asii hojiidhaaf biyya Arabaa deeman waggaa 2 kontiraata mallatteessanii, waggaa 3 kontiraata mallatteessanii, waggaa 4 kontiraata mallatteessanii guyyaa tokko otoo luban argin, guyyaa tokko kallattii mana amantaa otoo hin beekin, guyyaa tokko karaa aduun baatee lixxu otoo hin beekin, guyyaa tokko haala qilleensa biyya keenya bona haa ta'u, arfaasa birra haa ta'u, ganna otoo hin beekin, aduun irraan dhiitee irraan bariitu baay'ee ol isaan jiru. Guyyaa kontiraata mana Arabaa seenanii guyyaa kontiraanni isaanii xumurame immoo mana Arabaatii kan ba'an jiru. Isaan kana eenyu isaan haa yaadatu? Gaafa isaan gaddan eenyu isaan haa gammachiisu? Gaafa isaan dhibaman eenyu kadhannaa isaaniif haa godhu? Abbaa gaabbiin qaban taanaan bilbilaan achi bilbilanii rakkoo isaaniitiif abaluun jedhama maqaa kadhannaa koo, maqaa cuuphaa koo waamaa kadhannaa naa godhaa hin jedhan taanaan eenyu isaan gargaaruu danda'a? Manni kiristaanaa dhimmi kun abboolii keenya as ta'anii seera qofaa cimsu akka warra Fariisota, akka warra Saduqoota እኮ አይቻልም። በኦንላይን እኮ በስልክ ንሳ አይቻልም። በቃ ደመደሙ በቃ እንደንዳሙ ሴራ ኦፊ ባፈቱ በር እንብራን ሞከረ በረርበ ኦንላይን ዳኒ ጋፋ ጭቡ ህመቹ ዳፍነም አቀርሺ አመከነ ከፈል ዱርሰኒ ጋብቲ በር ቀርቺን አመከነ ከፈለ ማከንጀራ ማንስ ቦጅሩ ገራሳኒቲ ከምቡለን እንደንዳም ወርጅ አመን ኩንስ ገራሳኒቲ ወረቡለኒዳ ወራ አመንታፍ ክርስቲያኖታፍ ያደሚቲ ወራ አከሲቲ ወንጌላ ዮሐንስ በቁና ይደሚተው ጉባረት ቀሚሲ ሳይድ ደረፈተኒ መጋላቲ መጋላት መንደራ መንደረት መናመነት ደሙ ጀድ አከና ጀቹን ከበጀ ቦሊኮ ወላሌ ተሚቲ ቦሊን ከበጀ ቀበን በዱ ሆኖ ተዋቀዮቲፍ ወር የሮ ሁንዱማ ጭመኒ ዳበተን እንጅሩ ከንተጃጅረን እንጅሩ ደበርሰኒ ኦፍ ከነን እንጅሩ ጫሊሰኒ ሞ ቀርሺ ቆፈ ለካውዳ ፋይዳፍ ቆፈ ከንበርባለ እንጅሩ ብየ ከኛ ከየት ዩበር አባ ጋቢ ወር ጀደመን ዮ ጋቢን ቢተሜፍ ማለ ዮ ኡፈኒ ሱፊ ዳረባ ፈይ ማለ ዮ ኢነቁ ኛተ ጋሪ ዮ ላቴፍ ማለ ሙጫንሳ ቀርሺ ዮ ለካየ ከነፍ ማለ አባ ጋቢ ከንንታነ ጅሩ ሰብየ ረባማ ባይ በርባደ ማሊፍ ከፈልቲ ቀበዋንቴፍ ከትስ ከያደን ጅሩ ከናፉ አባይ ሃሳኡ ደንደኝ ዱበቹ ደንደኝ መነከኛ ከስ ሆጂን ጅሩ ረኮም መነከኛ ከስ ጅሩ ባይየዳ ገሩ ጉያሳ ኤገቴ ክርስቶስ ኒሂ ከዋንቴ ዳፍ ኦላኒ ዳን ጋቢ ገሉ እንደንዳማ
akka biyya keenyaatti akka Itoophiyaatti lafa lubni jirutti lafa manni amantaa jirutti lafa qawaalaan jirutti hin danda'amu. Obboloota keenya Araba jiran biyya garaagaraa biyya godaansa biyya Ahizaabaa jiran garuu keessa amananii badii isaanii himachuu feenaan dirqama irraa fuudhuudha. Manni amantaa immoo sirri miti yoo jette seera sirrii baasuudha. Abbooliin sirri miti jedhan seera gaarii seera mishaaf dansa ta'e baasuun isaanirra jira. Waan ta'eedhaaf nuti amma beeknu isa kanadha. Wanta isaan beekan immoo hin beeknu. Yeroo baay'ee nu farrajaa kan turan. Onlaayiniidhaan gaabbii galchisiisu. Onlaayiniidhaan akkatti waan namni gaabbii galeef waan birrii hammaarree namarraa fuunu yookiin immoo namni baay'een nu biratti baay'atee waan gaabbii galeef faayidaa dantaa addaa waan nu laatu itti fakkaatu baay'ee sana jiru. Gaaffiin isin gaafadha na biratti namoonni baay'een gaabbii galaniiru. Biyya keettis alattis qarshii meeqa naa kaffaltan? Qarshii meeqa naaf laattan? Gatiin gaabbii meeqa ammam naa laattan? Warra naa kaffaltan yoo jiraatan jalatti naa barreessaa. Miseeji lafa naa kaa'aa. Dhugumatti gaabbii galtaniif qarshii kan naa galatan yoo jiraattan biyya Arabaatti qarshii amma kana kaffaleetan gaabbii gale yoo jettan nagahee isaa waliitiin jalatti koppii godhaatii naaf ergaa. Nama gaabbii galu irratti maaf hinaafne nuti namni yoo hiikame maal ta'a badiirraati. Maaf gufuu taana. Akka warra Fariisotaaf saduuqotaa maaliif seera cimsina namni haa fayyu wangeela haa dhaga'u amantaasa haa beeku. Kabaja keenyaaf garaa keenyaaf amma dhiphadhu kiristaanotaaf dhiphachuun dirqama keenya ta'a. Kutaan salgaffaan itti fufaa gaabbii keenya himachuun akkas erga ta'e erga gaabbii xumurreen booda immoo kadhannaa akkam akkamiitu nuuf ta'a. Kan jedhu kutaa salgaffaa barumsa keenya taanu waliin barannaa jabaadhaa cimaa haalli hirmaannaa keessan baay'isee xiddoo gadi bu'aadha. Isin jabaadhaa yoo jettan nutis jabaannaa gaaffiidhaaf gaabbiidhaaf qophaa'aa. Waaqayyoon guyyaa qaba. Waaqayyoon isin faanaa ta'u isin haa eegu isin haa eebbisu nama amantaasa dhaga'ee firii 30 firii 60 dhibba buufate Waaqayyoon isin haa taasisu. Yaada qabdaniif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 11 13 85 66 Duwwaa 9 12 20 85 63 nu argachuu dandeessu. Waaqayyo yoo jedhe chaanaaliin keenyas gara ol guddinaatti deemaa jira. Chaanaalii kana kan guddifatu isinidha. Ammatti wanta itti argadhu hin qabu. Wanti naaf kaffalamu hin jiru. Kaffaltiin isaa garuu isa samii kan ta'e jireenya bara baraa hoolota Waaqayyoo eeguudhaaf kaffaltiin nu kaffalamu isa kanadha. Waliif dabarsaa waan isin hin galle dhaggeeffadhaa. Alarra teessanii haasa'uurra keessa galtanii yeroo poosti godhamu yeroo immoo feesbuuk irratti gadhiifamu yaada biraa haasa'uurra alaan walamachuun asirratti walamachuun dirqama ta'a. Wal deebisuudha, wal cimsuudha, wal jajjabeessuudha, karaa walitti agarsiisuudha. Namoonni baay'een ana malee, lubni sana malee, barsiisan ana malee, faarfatan ana malee, beekaan ana malee, namni sammuu qabu ana malee kan jedhan baay'een isaanii jiru. Hundi luba ta'uu hin danda'u. Hundi barsiisaa ta'uu hin danda'u. Hundi faarfataa ta'uu hin danda'u. Ani fedhee otoo hin ta'in qoobii kana gaafan baadhu fedha Waaqayyoo ta'eetu akka tajaajilluuf akka tajaajilamnu Waaqayyo nu barbaadeeti. Yuutuubiidhaan kaffaltiin naa kaffalamaa ittiin nan duroomaa ittiin nan jiraadhaa jedhee yaadee miti kanan bane gara fuulduraatti sin yaadu inni guddaan garuu seenaaf heeraaf barraa'ee nuuf haa taa'u. Viidiyoon kun anaaf seenaadha. Viidiyoon kun anaaf ragaadha. Tajaajiluu kootiif wanta hin beekuuf isin tajaajiluun koo Waaqayyo biratti gatii guddaa naaf baasa. Maaltu beeka lubbuun tokko yoo fayyite Kiristoos hoolaa 99 dhiisee hoolaa tokko barbaadde qaraaniyoo irraati samii irraati bu'ee qaraaniyoo irra ooleera. Nuti haala mijataa kee teenyee yoo tajaajille maalidha? Biyaansi daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 hin darbu barumsi keenya. Namoonni baay'ee nama barsiisaa jiru. Qajeelummaa kan ta'e barumsa Waaqayyo jireenya bara baraa kan namaaf laatu barumsa mana amantaa keenya gaafa argattan itti fayyadamaa. Isin
Waayifaa arabaatiin bilisa kan fayyadamtan jirtu. Daataa guuttanii kan fayyadamtan jirtu. Nuti garuu guyyaa guyyaatti qarshii guunneetu fayyadamna. Nummiine. Nuuf kun waan guddaadha waan ta'eedhaaf isinis bilisa argattanii itti fayyadama, itti bu'aa buufadha jechuun barbaada. Waaqayyoon isin faanaa ta'uu kan nu barsiise, kan nu gorse, Waaqa abboolii keenyaaf galanni ulfinni isaaf haa ta'u itti fufa.